ያድርሳቸው። ቢስሚላህ ረህማን ረሂም። አሁንም ይዘጋባቸው። ለጥቅም ብሎ አንቺ የሚሰድቡ ሰዎች አላህ የስራቸውን ይስጣቸው። ቢስሚላህ ረህማን ረሂም። አሁንም ይሰናከሉ፣ ሀገራቸው አይግቡ፣ እዛው ይቅሩ። እነዚህ ምናምንቴዎች ለቃቃሚ ጥቁር እባብ እውነቱን ይችላል ውሸትን የሚያወሩ አላህ የስራቸውን ይስጣቸው። Tijin nama dikaka kalam fira tijin nikakwa. Jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warreen mana koo faaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Maatiin koo immoo viidiyoo kana laayikiin gochuun dagatinaan isiniin jedha. Tole mata dureen har'a isinii qabadhee dhufe mata duree waa'ee Imaamaa Cabbeeti. Imaamaa Cabbee yeroo hundumaa irratti dubbanne irra garuu yeroo ammaa kana immoo hedduu waan nama saalfachiisu waan nama qaanessuudha kan irraa argaa jirru jechuudha. Akkuma mammaaksa keessatti jedhamu haadha laalii intala fuudhii jedhama. Dubbiin akkasumatti fakkaate waa'ee mana isaanii kun jechuudha. Viidiyoo jalqaba irratti argitan kun kan inni ibsu yeroo warreen biyya Arabaa keessa jiran ingalina achitti hafaa jedhanii arrabsamanidha jechuudha. Intalli immoo yeroo ishiin amiin jettee fudhattu kan agarsiisudha jechuudha. Akkamitti haati tokko haati dhaltee ilmoo qabdee ilmoo ishii biyya ambaatti ergitee lapheen ishii rarra'ee mucaan koo maal taati jettee ganamaaf galgala iyyitee beektu akkamitti ilmoo namaa kan biyya ambaa keessatti hafteen immoo ingaliin jettee waaqa kadhattiin. Ishiin amiin jettus maal jechuudha namarratti akkasitti waaqa kadhachuun nama gaddisiisa. Akka kootti hedduun gadde jechuudha. Mucaanis kan isheen barachaa baate dhugumayyuu bakka guddisa ishiitti akkan irraa baradhutti akkan irraa hubadhutti guddisuma ishiitu kaleessayyuu waan hin taane waan namarraa hin eegamne tokko akka ishiin jedhamtu akka ishiin gootu ishii gochisiisaa ture. Hamma immoo ofii ishiiti ziqqoof goosisuurra maallaqa argachuuf jecha wantoota garaagaraa raawwachuurraan kaatee har'a fiddee immoo abbaan manaa ishii nafne haati ishii nafne miidiyaa kanarratti hanga nullee nu abaarsistutti qaqqabnee jirra jechuudha. Yeroo hedduu namoonni ofuma nama guddisanii ofuma bakkaan nama gaanii deebi'anii tuffatamuu deebi'anii arrabsamuu jechuudha. Kan akka ishiiti kana jechuudha. Salphoo jechuudha. Nuti galata waaqayyoon akka namaa miti. Nuyuma nagaan nu galcha. Nagaan ni galla jennee ni yaadna jechuudha. Warri keenya garuu mucaan keenya yoom nu galtii maal taati laata jedhanii hirriba dhabanii nuuf yaadu kadhannaan isaanii eessanuu darbatee nu gatu qilee irratti qilleensa irratti ni galla jechuudha. Haadha isaan nu arrabsaniidhaaf homaa hin taanu nuti jechuudha. Garuu haati tokko haati dhaltee ilmoo ishii biyya ambaatti ergitee beektu hirriba dhabdee akkatti ilmoo ishii yaaddoo soo beektu akkasitti nama arrabsitu qaaniidha jechuudha. Qaanii asaaffaarii naachuu Imaamaa Cabbeenna እናትሽ ማለት ነው. Afaan Oromoolee dhageessu nan beeka garuu baay'ee baalagoota akka taataniin isinitti himan beektu beekata afaan Oromootiin hojjechuu diddu maleedha. Baalagoota kan isinirra darbee nullee nu qaqqabe jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen yeroo biraa miidiyaa irratti hojjetaa jirtan ijoolleen Oromoo afaan Oromoo dhageessan icciitii mana keessan keessa kaa'a. Icciitiin mana keessanii mana keessatti taata'u keessumattuu maatii keessan umuriin isaanii akkasitti ol sissiqe fiddanii miidiyaa irratti gadi lakkisinaa waan isaan hin madaalleen namoonni akka isaan hin tuffanne waan isaan hin madaalleen namoonni akka isaan hin arrabsineef akkanatti baanii jechoota hin taane hin madaalle dubbatamanii akka tuffataman maatiin keessan hin taasisinaa isiniin jechuun barbaada. Isin miidiyaa irratti baataniirtu umuriin keessan isinirraa bareeda waan barbaaddanoo dubbattan waan barbaaddanoo hojjettan isinirraa waan hundumtuu ni deema jechuudha. Maatii keessan garuu miidiyaa irratti hin fidina. Yoo fiddan illee waan seera qabeessan abbootiin keenya haadhotiin keenya yeroo isaan nama eebbisan isaanirraa bareeda. Yeroo isaan nama gorsan isaanirraa bareeda. Kanaan alatti garuu akkasitti ziqqi jedhanii nama gadi ta'anii nama yeroo arrabsan isaanirraa hin bareedu jechuudha. Ijoollee keenya viidiyoo kanarraa waan baay'ee ni barattu jedhee abdiin qaba. Qarshiif jedhanii akkasitti daakoof kaa'uun gaarummaan agarsiisu jechuudha. Qarshiidhaaf jecha dhala namaa arrabsuunis bayyaaf jechuunis barbaachisaa miti jechuudha. Kanaafuu ijoolleen keenya of eeggannoo taasisaa. Maatii keessan, haadha keessan, abbaa keessan, gaa'ila keessan miidiyaa irratti akkasin taasisinaa. Of eeggannoo guddaadhaan waan hojjettan hojjedhaa. Manni keessan, jireenyi keessan, gaa'illi keessan, maatii keessan isiniif kabaja ta'uu qaba jechuudha. Kabajaan jiraachuu qabdu. Eenyumtuu akka irratti bahee arraba isaa irratti baafatu
tasumayyuu eeyyamuu fi hin qabdan jechuudha. Of taatanii jiraachuu qabdu. Wanti miidiyaa irratti baastanii dubbattan miidiyaa ta'uu qaba. Wanti gola keessan keessa ta'uu qaba jechuudha. Waan nama barsiisu baasaa dubbadha. Waan nama hin barsiisne gola keessan keessatti ol kaawwadhaan isiniin jedha. Galatoomaa isiniin jaaladha. Laayikii gochuun dagatina.